أبوك يثبت مجا بنا منجستي برا إثيوبيا ده بدي أما جيرين كيف تعمل دكانة كيس والله دكانة كيس كندا تيسارة فاميلي بير وهي إثيوبيا سيرة كم جتتي كم سيرة والله بالله أنا نانجت كم مسيرة كم مسيرة ميديا بيأتي سيانة بكيانة سيانة بكايوم والفورة جنة ونيتنا إيدي نجتي سيأكو جرامودي نجتي سو من دوفو أتيجا يفونه هجو كمكا رمضان كنا شان جيمي كنا مارتي كيس كوت تنتاج بيا سنة كهينا في نباب دي حساديسي يوالله إنت سيرة تندربي مكاك يجينا أغرتامي بكا يوم كده كيس إنت سيرة تندربي بيفتي دي تنقراتي متي أديجت هجو إيه سيرة نموجا guya si guya jal kabati ber Oko big game. the first day is one for you, you know. I know, bro. Yeah, I'm a kissing at the Guyalo Zate, Umata Kota, Uman Siade, Nulero Arseni and Arafan Brad Batuel, Lakan Arseni and Toli Committee, Naraf City. I found be Nigeria to Batuja. Mario. Swahili hapo watu wangu zote nawekela hapo ndani kabisa ndani unafinya unawekela manyanjui Kiswahili yote mimi natomba nawekela mbaya akazi tifrano ujirudota la illallah afan Kiswahili tikunam afan Kiswahili tiakan tupachujira ntola wallahi bari asongo ye maje qaldi wayidi mima kazero bicha fayyaha mitra michana kas jirut kasonko araba bar yo am biyatane tatjete yo mana fajjet mali ala tintatu wallahi ban no sibira abatu sidawa bona wewe kasongo ye kasongo ye kasonko ni is the meanings kasonko is maybe somebody not understand. Kasonko is meaning is a zakayo fighting. You know, Musubi zakayo. Zakayo is a salutation. Okay? Kasonko this salutation is zakayo. Manyana jua ndo najua. Wachana na paredo yetu. Manyana jua najua. Bro, lala salama tuonane siku ngine. Sabadi, what is it? The wazimu? Nyanya, mambia nyanyake ndo wazimu. Bona weo. Kasongo bona weo. Hiyo ni yote story ngine. Kasongo jadi tigutia babdi mere. Agas chala teteron dende. Ma not good. Tumechoka sana. Jua hizo hata wakati hizo hatutaki tutembee nje hawezi sema. Tunakaa tu nyumba tunasemanga. Makifiti buta. Ibsa. Makifiti si jana. Wallahi si. Ajan janda. Isi wari sangacha. Kotu ibsana sijimate jadini infinnati ma wana kasi tugote mnamna jadini wonno tikabatu farki fita yes guys wa mani de ma me invite ni si chufa jadati ibsan si wa madani Ibsa is calling Maki every people search Maki search what sort Maki search invite ke ban jadin dasti rana magana ki kotta invite ke bani yes every people Maki calls to Ifsisha comment search comment inside let's go guys one time food jirati food air try mumbani naga Abo fanno anche Chelsea. Muja tabura fute. Eh? Tabura fute.
Omaan fuune bon. Maa jirattiin dhuftee waa fuudhee mucaan hin jette. Walii galchina jirre dhumanii awal fuudhanii nagaa tattaa'e. Awal fuudhanii nagaa awal fuudhanii. Qoy dhufte jara dhufte. Bakkicha. Hai, akkamiin neetworkiin hojjetee? Neetworkiin maal hojjennee biti? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga rabbi si fide. Doktor kootu seeni. Doktora maa yaamta sochaati si garba jiru. Maaliif jirta abbaa? Makkisha bari isanii wallahi mudhiin nu citte. Bishaan aruusaa yoom? Nuti aruuza godhachuun deemnu isin galiin because namni amma aruuza bakka nama dubbisanii galuudha bakka mee dooraalee fiddanii dhuftanii hangisi aruuza godhan. Anu osotti paaspoortii qabaadheen dhaqa biyyisa Kaayiroo dhaqa. Bakka uffatuma zannattee dhufta moo waa qabattee dhufta garuu? Hoyyo doolara qabadhee dhufa akkanan dhufani hoyyo. Maallaqa dhuunfitanii akkas hin ta'u. Yoo dhuftanii yoo sargini godhanne jennee yaadne dooraalee qabattanii dhufu qabdanis yoo hin ta'in immoo hin hafa. Aboo Kaayiroo godhadha bakka feemasoonni Oromoo hundi jiranii godhadha. Please. Abbaabdi endeet ነው ብራሎት እንዴ? Kaayiroo keessa wanni na aarse waan tokko dhageeffadha Oromoo hundi keessa. Uummata Kaayiroo dhufe keessa namni na aarse Hamzaaf ashitti aruusan godhanne warra sun aruusa isaanii hin agarre nuti. Hin agarre aruusa isaanii. Namni geelee keeyyatee aruusa godhatee wal fuudha. Ililchee wal fuudha. Hin agarre aruusa isaanii. Garaa keessa naaf. Hafee bar namni bakka nama nyaachisu nu jaanii hafee bar amma. Hoyyo akkana gootanii jaboora. Seniilee nama akkas ta'uufi. Yaa akkasitti yaada jirre Oromoon tun dooraalee fiddee akkas. Aruusni ibshaa akka aruusa ashittiitii fi Hamzaa akkan taane ka wanni takka osoo dhagahin fuudhee qofa bakka geeleen keeyyan wililli itti kenne shirshirii aruusa hoolii nagar. Ibsaan viidiyoo bahi jeelee. Iddishaa. Bishaan bishaan kun barimee. Oo. Rafaa jirta moo? Ciisaa jira wannaash. Viidiyoo isaan tun barsaan kuttee bari isaan bira gaa'isa. Saddeet yeroo manu bira halkan keessaa ijoollee faamilii bira jira. Maadamu nama waliin jira asii galee isaan mijaa'u viidiyoon. Naa geemii ibsishaa maal qopheessite? Alleen qopheessa gaban yaa. Tiktaakiin warsaalii wayyuu leencarra. Leenciin bookisa varsaaliin shaakifti. Ma akkamii walitti dhufan waan deematiif wanni lafa jigsan wayi wal fakkaatti. So waan lubbuu qabu war leenci jechuun. Yuunivarsiitiin ijoolluma akka ciccicicicicicuu keessaa jira. Akka maashiitti haa dhukka'u jeeti bar. Leenci qopheessine nuti. Namni bakki ibsishaa jaalattan guyyaa san leenci takka qofa qopheessa. Halas waan takka illee irraa fedhan. Takka. Daraarallee biratti hin dheerina. Leenci takka qofa. Ani makkii qopheessee guyyaa 15 irraa na fida guyyaa 10 bultii 20 booda bas. Only 20 days. Guyyaa 20 hafee guys mucaan dammoo kabbar nu isin galee mucaan. Mucaan nuti walaa mucaa kan fadduudha. Argeetiin jira. Mucaan bar tamii takka. achirraan bar mucaan ni beekta geemara qofa osoo hin ta'in giiftara bar ammallee. Allah ibsaat badde. This guy is 41 level bro. Yaa madadi waamte bare siidhumatti. Bareka. Ibidda harkaan qabatte bakka duute siidhumatti. Sanuu geemiin ibsishaa hun bar abbaabdi kanama hundaatiin adda katee ni moomee osoo hin ta'in ni moomaniidha ta'a bar. Bakka guyyaa ammallee guyyaa itti hamtu mucaan kun ammas yeroo jalqabaatiif taphachuu isaati. Ammas namni hojii taphatu nama badatti itti dhufe khalas. Ani hin beekne guyyaan sun guyyaa akkam akka ta'u. Wallaahi kijibi durii ebalu cimaadha nama mo'ata nama fixa oo jedhanii miti tun ta dhugumaa dhugaati serious. Kana aslan namni hundi dhaqee ilaalu danda'a bar gaalaarii isaatu yoo ilaalte astii geemii nama baay'izawii nama 30 qabateeti 100 nama moo inni nu waliin taphate bar.
geemii normaalaa. Anammas asirratti lubbuu tana isuma wajjin hin taphanne lubbuu tana. Abbaa fedhi daffaree itti iyyee ajjeesee barbaree itti dhugee ajjeesee isallee obaasee deema. Garuu isa lubbuu tanatti hin dhiyaatu. Biinti tiktaakii kanarra yoo inni dhufe iyyuu baqata. Anu follow dura ture wal qabna garuu ittiin ergadhu geemii because nama immoo nama 20 fa'aa qabatee 1,150 simu. Saniifuu hundi keessa namni dhugumaan ibsaa jaalatan guyyaa sana akkanaaf only 20 days is dangerous big game is coming. 15 Dangerous. Fudhadhaa beeksisaa hundi keessanuu. everywhere. Fudhadhu malee callisee maal ta'eetini. Ibsaa waa jedhame. Oo namaaf bira jira. Hundumti keessanuu profaayilii godhadhaa faamiliin kenna warroonni nu jaalattan. Sheer godhaa mana post godhaa warroota waliin gaa batabbataa torbee kana bultii 18 qofa tafee. Yaa akkas godhaa. Wantidha guys inni viidiyoo boos haasawuu jaawuf nama waliin jiru faamilii waliin jiru waan ta'eef innaa hundi keessanuu wanti isin gootan profaayilii godhadhaa. Anillee ni godhanna inillee ni godhanna nutillee isin qofa osoo hin ta'in hundi keenyaa'u beeksisuu nurra jiraatu. Guyyaa 20 jechuun namni hundinuu akka quba qabu. Geemiin guddaan amma kan jiru ibsishaa qofaatiya. Geemii guddaa eeggamu. Akka sadarkaa keessa eeggamu jechuudha. Akkasii miti abbaa abdii. Wallaan jiru. Nama fakkeenyaaf nuti waggaa meeqa nama garafnee nama findhee duniyaa tana waliin garagalchinee nama meeqa lafatti xaraynee fixannee jirra nuti dulloota xurata ba'u jirra nuti dulloota. Nama amma dhufe kaa Oromoon akka lubbuu jaalattu akka ibsaa kana irraa hafuun qaanyi nu biratti wallah. Ani akka gama kiyyaade nama nan dhihaatu hunda qabaddeen dhufu. Ufillee dhufee nama akkasiillee dhufu fida. Ijoollee xixiqqoo amma lafaa dhuftee ibsaan nama guddaa amma yeroo jalqabaatiif nama guddaa nuti qabnu ka geema taphachuu deemu dhugaa dubban. Karas. Itoophiyaatti taphatan no Itoophiyaatti hin taphatu taphni bikkuma duraan taphatu. Agasanii. Ibsaa waa jedhi. Agasanii beeksisa godhaa isin yeroo muraasa godhan galaa galee taphadha biyya muhiyyatti so hundumti keessanuu guyyaa geemii kanaa bultii 18 qofa tafee profaayilii godhachuun post godhuudhaan yaa'u waan guyyaa san nu eeggatu rabbitu beekaa namichillee kabbaarii jedhanii akkuma waliin dhagaa jirru. Taphadheera laginni uummanni kunniin beekaa yeroo hedduu leenjifataa nama tureedha. Shawaalii nagartaa ture. Yaa wallahi dhugaa dubbachuuf leencafaa buusanii. Warra harka jijjiirraa hin jiru. Nama warra kana moo warra kana keessa namni leevolii 40 hin jiru warra jarattii keessa. Innuu giftara mataan isaatu beeka. Amma duba ni moo namoonni mana janna qoye nungonni ba. Murteessaan guyyaa itti qophaa'u dhanullee immoo nanneetuma deemnaa garuu mee illaallaqa. Geema taarika gaddeema. Geema akka Liverpoolii fi Man City kaardhaa san akkasitti addunyaan itti qamaatee jimaatti fudhattee eeyyuu bara. Akkasii xiqqishoo shaashaa waliin jedhaasanii. Qoy taa'e asli fida. Taaree abbaa abdii. Qoy asli dhufu jira. Kottu abbaa abdii. Asli ergadhu ayyee. Yaa maatiin kalee itti haa gurgurtuu. Kalee kiyyan gurgurama. Qoy. Qabi ayyee. Soda. Wayii sodaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kami? Ayya negea. Jirra wallahi galata rabbi akkam. Maala anu amma biraa deeme jaarsaa yaartii xiqqoo haasa wani jennee agamittu mataa keessa keessee jidduu teet. Asli. Haasawuu hin dandeenye nama bira jira amma. Haasawuu hin dandeenye. Soda maan ugattan. Abbaa biratti ilma abbaa abdii. Isa silaama
fuudhaafillee qophiidha. Sila suutuma Ati soddaan geemii qabaa gaafa sana akkamii qophooytere sila intalateetiin kalee gurguradhu jettaani. Ana Maal abbaan akkana? Eeshi sii jiraan osoo jiru ati akkamii kalee gurguradhu jettaan? Gaafa duniyaa akkas naan jedhe. kalee gurgurattee Itoophiyaa qabattu siya. Maalan sii jiraan soon sii jiru soddaan hin injifatamu hin jetteen hin ga'u. Kalee maaltu maasii gurguradhedhaan? Jaalala isiin jaalattu mirkaneessuuf kaa. Jaalattu maal jettaa baabdiyeeti? waan jiru sira anaaf si beekamti dogoggorree jirra dhiifamallee naa godheeti. Sultaan Mangistii akkam? Ayyee. Jarri kun yeroo hedduullee addaan turanii miidiyaarra innilleen biyya galee laayif irratti isaanii wajji haasa'u. Wallaahi kalaafi seenuuf bakka xiqqoo na dabbaree jedhee achi deemu jiru. Deemee yoo isaan akkana laayifii seenan achuma bula achuma taa'aa bula bakka naa ta'a warra kun. Isaan lamaan hogguu isaan waliin haasan bakka mirqaana naa dhufa. Saniifuu jaartii iddoo seennee haasa warraan balleessinu. Rakkoon iddoo ta'a ammaaf waa'ee geemii haasofna ta'a gana guyyaa dheeraa qabnu waliin haasofna. Asirratti deebinee rakkoon. Hin jarjarin. Cam biyya keessa jira faamilee bira jira miira keessa galuu hin danda'u makka gizee biyya alaa jiru sanii miti. Nafseen isaa maroomantee ishiin jira san hin dandeettu. Hin danda'u maroomantee. Maal jechuun jira na mucaa ammaa nyaate mucaa. Faazarii bira jira qoxxomaa jira amma. Galgala koottati waliin haasawaati. Ija jaalalaallee namachirraa barata baru uummata gadi jira ka nama yeroo jaalalaa wajjin haasa'u jiru hin dhagahin fa'a ka barnoota ganaa ta'uuf ijoollee ganaa yuunivarsiitii jirtu sana yeroo jaalalaa dabarsu jirra bar duraan isa wajjin. Yoo sana kanatti addaan baddanii atilleen biyya jirtee atilleen kaayiroo jirta atilleen laayifiin dhuftu innilleen hin dhufu. Maka maal ta'an innillee qacam jennee tiktookiin nu jibbisiisa bo'e erga sana addaan bitti nooftan maakii jiblooftan. Yaa bataam nama nu asaazanee bar azannee jirra. Asli amma waa'ee geemaa ibsaa ka guyyaan 18 hafe kanarra maal jetta namni inni hojii taphachuu deemu kun nama akkamiiti? Atammoo tanarra maal jetta akka daktarii amma barku waggaa 27 baratee tokkotti yaada kennan Oromoo si eegu jirtu. Wallahi mucaana nama 50 laala miliyoona 5 bu'aafi. Kuba qabadda. Mucaa kalaalu nama 50 beeyta. Hundi giiftara garuu. Kamu giiftiin mana miliyoona namni 50 sun hundisi giiftara qofa warra waa qabu jala deema mucaa jala. So anama wani na sodaachisaa jiru namni yoo baay'inni girrisaa baalaansi wal godhee mooyamellee nama gaddisiisu beeyta. Yoo mucaa jala namni 500 jiraatee 200 jiraatee kunuwaasi ibsaalleen sodda mushurra haarawaa girrisaan jaraa warri akka wanna wayii qaban allaatti wayii duuba kanaan qaban tokko kama keetii fi ka ibsaa kun waliin makame gara 70 kanaan dhufanii namni 500 yoo nu garafe baxaam yaasaazzina. Kanaaf wanni amma kalee gurguruu yaadaa jirruufu Oromoon nu hubatuudhaaf. Ayfoonii deeggarta mucaan si erga isaan gurgurtaa waan biraa dadhabde. Kabi kalee si keessaa baafte. Telefoona lama gurgurta. Ayfoonii leencumaa burbitti bar. Silkii lama maal mana sii gootetiin san gurgurta. Silkii maal alleen tana gurgura yoo dadhabuuro tana si gurgura yoo waan biraa dadhabe Infinixii bara 2018 tuli 2018 Infinix. Samtee haarawaa iyyuu bareedduudha. Asmaan baala lamee amma na babbada digara tokko gorree mushurroota garafnu agama akkatti qophaa'ee lallaataaftaa jara. Meeraalu. Bari afaan duwwaa bar jer.